أعوذ بالله يا أبا عبدي أبا عبدي بيتي هيريا جدي مال تتعرض ما يعقبتم Dingira lafa gadi qabu bakka sichiisa. Ol bararti Muse haati biroo waan hin jette. Surreen jala du'aadha surreen. Surreen busee dura du'aadha waan. Dhoodha giseen lafa ol ka'u siin jette. Awuuzi billa. Maqaan Marin nu kala surreen maal taate haadha baate Akka surree ishee kamaali san jedhan garraati. sheekoo tamaarreen agartu areeda qaba Haati birootu lubbuu qabdu lalan san jennaan fiigichaa dhufte waan bakka goometti. Wallahi jennee waan ofii tajaajila kanan beekaan mufuroon akkana jettuun beekaan. miira keessa gaazexaa miira keessaa bahi malee mucaan harkanan miira haati baate barbalaan ana kaaseyyuu haadha baate tuyyuu dhadhaanu argisiisee musee yennaa miira keessaa bahe durbummaa lafa qaqqabaa jira jette Waan kachuudhaaf bar fiigichaan jala saniin dhufte. Bada jettee sitti chaarjirraaf. jara lamaan gadi darbisiise Jara lamaan biiftuu waan ofii koi tapha eegalee darbaadhaan akka itti darbuu ani maal balleesse tapha eegalee gad darbaa Imbaa yoo tapha eegalee musee laal ila naqala malee agaleen caaddisiisan naa kedanitti ba'u asuma bula mala jedhee jaallisiinuu ture agadhiis. musee laal yoo asii ganna baafte tiyyaafte har'a sadiin abbaa bilooti Biiftuu woko faranjii oo ilaali rabbiin itti na gurguri dullacha oo ilaaliiti. anu jijjiiradhee si fuudhaa qo'aatitti Dhiira Oromoo irraa jaalala argaan jirru amma maraatu yoo taate malee faranjii dullacha oo ilaali na gurguri. maal ta'e jaarsi abbaa hundaa jaakiyyallee jaakeellee jaasumayyaallee jaa dubartii ajala jirtu hundaatu hamza Kun akkana jaaladhee onnee kanaan jaaladhee qaama guutuudhaan jaaladhee akkana maraataa jira kun naafee garasi fudhite. si baatame musetti si fuudha bakka karaa deemaa nyaata nyaattu jedhani bariyyoo karaa deemaa nyaata nyaatte mana hafte jedhani beekta dhageetta musee doktora waan san dhageetteerta Ustedes sultanas. kaamera irratti illee teettee waan nyaattu jedhani yoo san mana haftinee rumtu miti garaan gaggara galtee Suuta nyaata nyaatu. itti bar Kaameraa irra nyaataa jiru gargaraa gaggara nyaataa jiru. durbummaa lafa qaqqabaa jira jette Achi garagalchi gaamaalee nu agarsiiftanii uummata miira keessa galchuu immoo sida odaa. Miira keessa galee bahee deeme waan finish gaarii lafa qaqqabaa jira jette Dabbaadha. Haati biroo bara waa irra hin jiranii beektaa? Waan isin. Wallahi maqaan nyaate qaallittiin tun ollaa laazim Sumayyaa jiran ani argaa Hojii jiran keetti deemtu qaba maal jedhaa biti us jedhe huccuun kee hunda wayitee dabbaa itti barka akkatti dhaabatu si galee Auzu billahi keessasan kanamni haa irra taa'u feetanii onno keessasani bennamni cinaan irra ta'a. Kursii fakkaataa beersun. namni dabbaa uffata uffata irraa bareedama shurree irraa bareeda. ani dabbaa bareeda kama fatiyyaa isa dhaatee lafa keessa fakkaataa Biyya kun dabbaa jedhama arabsi. banne reedin nu Wallahi haganni sun tasgiraafii qabdu habiibtii keessan guddaa san caala.
Surreereeddii keessa keetti. Surreereeddiitti godhatte malee dubbaa miti. Muzayyin sultaanin dhagayna si waan jarri jettu kan. Kafatiyyeen gurgurtaanii mita keessa kaatan. Sultaan hin danda'e araani bari. Haguugudhamu jira. Fatiyyeen hin gurgurti bitaa Dabbamaan qabu. Turree waan kuntaa'inni ispoortii uffattu godhatan irratti na fakkaate. bitaa dhaattee viidiyoo waraabdee lafa geettee miti Dhugaa wanni waa fataa irratti yaadatu. Wallahi waan kan qabu. Na'amani surreereeddiitti godhatte surreereeddii ka qorraa tokko jechuudha ka gara eegee kana fuddatu. Astaghfirullah. Muzayyin sultaanin jara kana yaas rabbii jedhi. Miyuuti isaan dachaasaadhaan mufiro yoo miyuutiin dachaate giddii koofaa ofii qabatti cala isaan godha. Dumbaana birabii manni sigara. Laala warra laala taabtaan bira manni sigaraa qoranu yaasi manni qoranu gaanan sigaltee. Mana keessatti barbaada. Surreeyyee bareedaa kan dhaqaa barbaaddaa. Habibi buzee dhageeffadhu akka yoom dhaqqabaa iyyita habibi akkatti fataa jettee taphadhu. La. maal jechuudha. Fatahin dabbaa. Sultaan dhaqaa barbaaddaa. Fatahin kun dabbaa. Boqqollaa keessa kaatee surreereetti keessa kaatee nyaatiin waan hin dandeenye Sultaan taphni kulli gadaa dabba wanni dhadhaa maal barbaadu gadaadha dhugaa rabbi gara Abbaan abdii gaaf kaane dabboon nu argee gaggabee oolame. Anka jedhu. Shaakee dubbanne lachuma caliste qabbatte tuma caliste. Reeddii rafaa jira sanii akkana taatisiin. Dhagaya. Muuza yandaa'ima qabdaa qoy. Maana heerumtaa. Muuze. Hamza littena heerumtaa dhufi. Yeroo hundaa daa'ima si gala ciucuuf jedha daa'ima qabdaa. Daa'imni ka wallaati na heerumtaa Hamza littee. Abbaati akkanaa da heerumaana malee biyya kana keessa heerumaan jiru. Abon mira keessa fa'i tapha kan jeetti fufi doktora. Banne daa'ima ofiillee ofirraa kakate. Tegurbe marata gurigleeda. Sulti. Banne ga. Sultiyyee. Abon maal jettan gaasii nama jalaa baasta koyi. Sulti. Sultaan dhadhaa barbaaddaa dhadhaa. Dhadhaa walii kamiin sin jedhe bara. Dhadhaa carreessitee naa kennu barbaadamoo akkuma aanan keessa fuutee. Carreessite. Dhadhaa. Ani dhadhaa carreessitee hin fedhu. Akka aanan keessa. Ila kasuma yaadaa Ummata sheekana Hussein jalaa godhe hunda wali oofee abboo sulte. Billaa. Sumayyaa hojii wayii irratti rasuluun kuni dhaabbataa xiqqoo isiin ollatti wannatti. Laalaamis na ta'e Kasumayyaa kun sissirbaayyu. Waan ofii. Tora wanna godhan. Lama sadii jedhe. You have to say 1, 2, 3. Start godha. Let's finish them. Share godha. Taphataphanna. Waan ofii nyaatee kaatee. nyaadhee ka'e anzariin qabu gassii keessa isin bayaa taphachiisa. Wallahi paantiin qabdi wannoodha malee itti maxxanti malee hin qabdi walla ofirra. Itti maxxanti. Haadha baatee. Mubeetti bilbile. Leencaaddi si naa kenni. Leencaaraa naa kenni siin jette biiftuun sii kaayee dhingaafa. Saba keessatti naa olii koo giftara kiyya. Wayyo wayyo. Now push.
Dhageettee haadha Eenyutu faantii hin qabne qoy? Eenyu faantii hin qabne? Musee. Haadha birootiif sumayyaan faantii ofirraa hin qabduu seengichi. Wallaan ati min qabaan. Maal jechuu? Mee mudhisayyee. Mee mudhisa akka mudhis keessa shirka. Wallaan bitaa maal jechuu shi? Dettaaji. Kana Musee balaa itti fuute mana garam laalaa jiru. Musee akka muka mooyyatii mataa dansi baastee. haati biroo hawaa dubbannaan duruu fiidde dhufte gasti. Wallahi addaa miti. Tunna aan waslaataan ganamaan abdii waliidhaan walte moo akkam jiru jama. Gaaf tokko shariyaa qabadheera wallaan ammaan booda uffata akkanaa uffadhu jettee haasaa turte beeta gaaf hoydhuma sana qaxxaayidheeni. Asliillee jaannata seenuu jedhe. Otoo luka dhiqatis Afaan isa shakkaa jira mee achi deemtee asaa deebitu sidammaaf akkana karaan itti ba'e jedha faranqoo mee achi deemtee asaa deebitu. Biyyee manna nyaate. itti maxxaneera itti maxxane. Sume laa hin qabdi keewwannoodha malee nahi qaqadhoodha malee hin qabdi. Qaqadhoo kunoo taata kunoo gizee jaarsaa waliin bulanii kunoo miira keessa galanii ni takka hin jirtu isiisan. Naagale. Seksifa. Musee walla jaartii ofii yaadate miskiina hirrate walla ija. Ummata sheekana Hussein ana jirati irratti bimara uzu billahi ani rajaajib. Damee waan jirtu Hawwineetto. kan qabdi asitti. Uzu billahi minal waswasi fi faname. Damee moo lachuu qabdi dabil. Ani haka ummata Oromoo kana ajandaa barbaada fa isin waan badaa malee isin bakka mishatti argamtani amma abbaaf dibirana kun kuma afur kuma sadii ta'ee waan karaa san karaa dhaanoo qadaffaan gaafa meenta takka shaaworii galchee jechuun faadhee bicha akka jirtu wanne citee tokko faadhee meemmada isinillee qabdanii maal warri tammeen dhiira dhalaadha jettan lama qabdi tuufees ka jedhan san afaan ingiliffaati. Face of face is Ai fate. Sabona arge ai biyya jala bala Sultigo. wala sulti wana kana firu sulti ma jesta nama sulti wana kana barbadu war Miyus godhatee miira keessa jira ota ija bobaasee sumee laalaa jira. Ndaa miskiin hin fedhu waan akkanaa fedhu dhugaa rabbiinni. Mee amma fushfushul godhati duwwaa wal baasaa qaaqaafi wanni dhiisaati jechuu qalbii dhiisaati. Mee warri dhibbaa fa'i kun ajara teettanii ashaanguliitti kolfaa maaliif darbitan kun jechuu. Abaaboo fa iskiriimii onnee uumama ol darbaatii mana cufaa. Dafa. Waslaa ta'u dakunoo ati fadhatu. Miira keessa siin galchite jechuudha. Ati fadhellee miira keessa siin galchite iddoo qad gootee sirraa cufatte maal fitte nama eegu. Anzari qabu. Agartanii miti. Ati fadhee miira isin naxxee kaatee viidiyoo ofii cufatte mee lumaan goota nama silaa isin kanuma dhaaluuf teettanii qaraayyuu laa ilaaha illallah. Ati magashidan Sumayya. Ati barkee ka'ee kursii yoo fi nyaachuu edde malee maali? Qaama nyaatte maali? Duddi waliin nan jiru eeba ta'ana. Maal dalayde? Duddi waliin nan jiru haadha kaatee kaasimee maali kaase? Seenaa xumama. Gisee akkana na laaltu kana dhiira na seetu akkam
Kan qaama ofirraa qabdu tun dubartiidhami. intalli baadiyyaatu rabbi jedhi yooma eegeen gatteetti wil jetti isiidha. Intal baadiyaan teettu. Akkana ari'u rabbiin kiyya bichaa naa beeku. Ummata keenya Lambaasni ishee abbaan Fabraarii torbatta qaba. Warri koomentii nama cinqitan kun gaafsan kottaa koomentiin na cinqa. Takai Nam dhibbaa jechaa. jettu kun dubartiidha moo dhiirati? Ilaalla. Onna suuqin abbaa haateetu jaarsaa waliin jirti dhugaa amma waamee achi dabarsee suuqin. Kifilii jirti bakka hirribaa. Ne wallahi. Jaartii jaarsa qabdu gasti muzee dhugaa dheengadda reettiin si aaree ture. Jaartii jaarsa qabdu ati maal godhu gastii keessa bulchita. Mee haadha bira ola seentee akka ola seentee naasoftu argitanii bariin jiraa miti isa akkana xuuxaa miutii qabattee gastii keessa teettiya. Uzu billaa mina sheexan rajjete. Hin galchiin ol jaartii jaarsa qabdu. Dhiisii bargalchuu nam. Dhiisi kun ergatteerti mufiraan qaala Ammu maaliin dhuftu haadha biroo galcha sanuu halkan keessa sa'aatii 7 sa'a 8 maal jaarsa akka qabdu wallatta maaliin. Sila qaalitti rabbi maqaa yoo na balleessu dhiistaan. Osoo kan akka biyyaa tanallee galchitanii farbaxxanii yaa horahattee bultu rakkoon qabu. Wai siif Hamza akkuma waraana addunyaa lammaffaatii walirraa itti saaran jedhanii dhugumaa dubbiin kun doktorri gaafa akkas jedha. A'uuzu billa qallaali walirraa nu ittisaa jiranii kun hojidduu kenna sibiila ijaaranii gimbii gana ba'anii addaan du'ee qara. Walitti fiiganii. Waliin gadhiisaa biyyaa balleessanii waan biyya. Sulte wai sulte miskiina ko. Miliquudhaaf garatti miliquudhaaf as keessa taa'aa jira gubataati. Na jalaa miidhame wallaahi. Na jalaa miidhame warabbi na jalaa miidhame. Hai. Falmataa tokko sii ta'a sii baru waan ofii. Adda isa kan jalaa badin beeku malee. Falmataan kan hin galchin haafayyaa sana hin galchin natti. Isa sii ta'a sii. Lukkoota warra jalaa fixee biyyaa bahe hin galchin. Falmeemu. Yoo ati geema taphataa yaatti fiitee gaseentee kaatee utaaltee ala keessaa baatti beekta. Yoo ati geema geessitee gaseentee. Suree wannoodha wallahi anatu beekaafi sureeni yoo giifti keessa qabaate si jalate. Yoo giifti keessa qabaate si jalate. Ana jala amma yoo dhuftu akkasi. Guyyaa tokko laali Awwannaa yoo waa keessaa qabaate bakkirna jedhe yoo nama yaasa hiqirna jedhe waa keessaa qabaate rakkoo qaba habaa malee yaasi darbatti yaasa garuuyyuu haabi san godhurra dafee dhiyaala horuu danda'a. Wallahi billahi. Ana amma akkas isiidha saadii anillee ni dhufanii na jala utaalanii baan ni dhufan na jala utaalanii baan ni argaa beektaa. Ani waan keessaa hin qabne jecha na jala hin ta'an ani hin fa'a. Bira si hima anuma biraa deemte asli xayyaara kaan irra oofte na altushtu fiida na hidhee arrasee garaa kee keessatti. Badhaasii qabattaa turre deemii taphataa anuma bira tatte yoo as deemtuun qabdu jedhee akkuma kee kana yoo laalu mana muzee yoo dhufu xayyaarri gadhiifa. Asli waa walirraa qaban hin beeku beektaa. Asliin illee argataan bira dhufuma siinaa kana waa kanatti garba. Isin illee asli bira dhufu. Mistirii gaafsanii isin hima. Sumeen geema taphattee turte halkan galgala gaafsa. Kuma torba gadhiiftee fi kuttee jibooda dhumteedhanii foggoraa. Geema taphattee jecha dhagaa ture. Qashtii waliin qashtii Oromoo waliin. Hin bareedaa. Geema qaxaroo taphattee jecha dhagaa. Waan achirraa fuutee ganama sanii doktorarra harkisaa turte xiyyaara dirooniin onneen. Laa asliin makiinaa diimtuu kenneefii jira laalee ture.
Wala asliillee na biran taru jechuun samoonii kana na bira taraa odda ji'a lamaati garuu duraan na biran taru. Ani bari dhaggeeffadha asrii qubeen jechuudha leenci isaanii bakka hunda hima guyyama kam leenca nurra oofan dhugaa rabbi bakka hunda hima jedhee Aan dhagee bubee jalatti wanno jedheeni. Oromoo kana hunda akkamiin wal qixxeessuu hin danda'u waliin ga'uun hin danda'ama. Muzee kaleessa jechu har'a jechu muzee madamu been hin ba'u irraa laankoolii kiyyalee caama dhufe kana naan guutiin jedhee yoo ani Oromoo miti annamaa miti jedhee lolu beekan dhufee irra oofe beeta. Achi wara achi ka'e anillee fakkeessa yoo Oromoon leencanarra dhoofina jedha akkamitti akkana jettaati jedhee lola irratti kaasee jalaa miti akkas jedhee komeetti barreessina komeetti sammuluu keessaa akkatti inni argan beeku ani beekan jedhaa hiraama beekatti barreesse achi Bulloo kenneef hin beekaa miti. beekaa jedha gubbarraan keessan immoo bulloo jedha maqaa isaa Isuma beekaa bulloon isuma. isa kenne Gubbaa irratti kuma beekaa 34 keessa bulloodha malee. kuma 30 Yaa. Ka fakkii porofaayilii isaa makiinaadhaati miti. la Makina bulee. kaani lama barbeekan lama waalaikum assalam Laa beekaan namaa miti tokko bulloodha tokko beekaadha. Beekaani ka makiinaan isaa buleeti. Makiinaan porofaayilii bulee. bulloolleen immoo keessan beekaa jedha maqaan isaa Yaa bulloo ni beekaani bulloo gastiisaa Yuseenee waliin maqaa taphataa lama qabu ture. kenneefi echumaan bakka laayif goolii takka irra kaate hin guuteefi mucattiin wannoo takka mootu saraashaa takka isaa meeqaa irra kaatee rabbi isaa 50 irra kaatee tak guutaniif yooma san 50 moo? 50 Anda jala tartee Sisteemootu jedhanii uummanni kaasootii balaariin gaafa dhumee koy beektu koy wallahi sisteemootu jedhanii haasaarani balaariin gaafa dhumee akkaataa ittiin wanti doolaara 100 liitii 5 bitanii jedhanii haasaaran. Sanaa sirfaa. dhaggeeffadha aramni jechuun akkamitti giiftii bitti aramni jechuun nama barri nama miliyeena bakka gadhiisu jira miliyeena jechuun miliyeena 5 bakka gadhiisu jira bar. Kana jedha taaraan Karaa ittiin bitamuu jira jedhani karaa warra Hindoonosiyaa kana beeka Hindoonosiyaa beeka jedhani karaa hannaa kana ta'e hin beeku akkaataa isaatti bitaniin. Wannoo hatteeti habbooteeti na fakkaate. Okay, koi kan gaafadhani. Araba jala taa'aa dhamee arabni nama tokkicha miliyeena 3 kenna bara nama tokkicha miliyeena 3 kenna warra Ana miliyoona 3 musiibaa beekame. Kaaleenca kenneef san yoo viidiyoo kii argite isa durani TikTok University Village naa kenne iyyuu namichi sun. Inni jechuudha yeroo asii gadhiisu 100,000 TikTok University kana taap akkasi gadhiisa fayyaa qabaan ijjina dhukkuti yoo laalu viidiyoo baneetu muusin fedhee laala. Noo karaa otu jira wallahi karaa annaatti jireedhan. Balarillee yeroo takkatti isaa 100 gafuun isaa 100. amma mucaan tokko suudiidha jedhi waan ofii suudiidha jedhi nama meeqa isa daawwatu sitti fakkaata nama 70,000 nama 80,000 isa daawwata bakka takkatti jechuudha. Garuu leenci nama tokkicha miliyeena kennaa gurbaa sanii magaala suudiidha. Maa allaa tokko bantaa miti magaala galla. Magaala kannaa yaa garuu namni isa daawwatu kuma 8,000 kuma 100 namni isa daawwata jechuudha gurbaa sana. Garuu namni giiftii kooloo godhe jechuudha. Egaa amma balariin jechuun adduma ofii wandoo goote musee mucaan namicha jira Ameerikaatti Itoophiyaanii qabachuun baay'ee rakkisaadha beektaa. Adduma ofii isaa 200 TikTok University ka 42 san adduma ofii kennitee fi Itoophiyaanii qabsiifte. Adda ofii birarii goo'ee jirti dhiyyoon sun Ameerika jirti. Roomaan jirti amma Induneeziyaa deemtee bashannanaaf. Gaafadhu warra Indoneesiyaa kanatu beeka jedhani akkaataa ittiin wallahi karaa hannaa ta'e hin beeku doolaara 100 takkaan gara leenca 5-6 bitan jedhan 7 akkas. Nu akkasii nutti himattee Ati doolaaruma 100 takka ergitaaf jedhan doolaara 100 takka ergitaaf san booda inni leenca 6 leenca 5 7 kan siidhiisa jedhan. Qoo'ee meen gaafadhaani.
akkas jedhanii haasaa turanii MJ fi Hamzaan fayyadallee. Marra isaan maan binniree? Giifti kan Warra Indoneeshiyaa kana beekaa akkaataatti waan san godhanii jedhan. Baabarajuu beekta baabarajuu hin beekta miti sumayyaa. Baabarajuu bareedaatti gara kuma jaatama kas galchaadhani. Inni beekun oolu inni Indoneesiyaan noodha. Akkasuma wajjin cufanii. Nama gaafa dhoofuu akkasuma cufanii. Namni tokkollee dhageeffata. Neegaa biraan jedha. Giifti kana. Mini'eeraan bitanii. Malee TikTok jedhanii inni beekamaadha bas. TikTokii gara meeqa jalaa. Arabaami. Baabarajuu musiibaalleen hiriyaadha. Maal jette sumee dhiifama. Garuu wanni dhashee uummanni akkatti giiftii mini'eeraan bitu kuni bakka rakkisaa bitu jira natti fakkaate dhugaa. Walillee hin kennanii amma fakkeenyaaf isaa yeroo walii kennanillee a'oozu billa akka maraatuti bar. Ani torbaan tare mucattiin rashaa jedhamtu sun balarii gara Tookii soddomaa kenniteef Fiitoo Yuunivarsiitii kana beektaa. Achumatti foloo wal gooniyyuu achi dhufteetiin mana kiyyallee guyyaa torbaan tare jechuudha. Namicha dannas qoqorii jaaladha wallahi kana gaafa biyya as galuuf deemu karaa deebisee bichisiise warra kenna. Alaa bitanii bara waa malee ta'e akka dhageeffatu. Wallahi kana. No haati biroo goone kijibina amma tokkana kan buutee jala sii bittee ol deebite. Hin sobina. Yoo mana hojjettanii miti shara. Irraa dukkaana jalatti keessatti gurgura dukkaana jalatti haa gurgurani. Neeffaani. Gaab wallahi ila karaa deebisee bichisiiseetiin kaayadhee deeme. Dhageeffatu. Bittee jechuudha jala sii bittee siniini laalina dhaggeessu godhe jetti bara. Mee nama bishii dhabee fakkaatti rabbii jedhaati. Kunoo gurguraan fakkaatti. Buusee maal taate isaa taraa ofirra buusee amma lakki mataa qullaa si as baya. Wallaa baqara. Sultaanin kolfaa.